Akkam jirtu daawwattoota kiyya. Kutaa darbee keessatti kutaa tokkoffaa keessatti jechuudha. Questionnaire keenya variable irraa design gochuudhaan gara SPSS-tti galchuu jalqabuun keenya ni yaadatama. Har'as itti fufinsuma kutaa tanaa kan ta'e variableota keenya itti galchuudhaan akkaataa kamiin filannoo keenya yookaan daataa keenya immoo galchuu dandeenya kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaan questionnaire yeroo darbee online shopping have you adopted to ICT kan jedhu kunoo asitti hojjechuun kun yaadatama ilaaluu dandeessu. Online shopping immoo have you adopted online shopping kan jedhu kana asitti online shopping jedhee variable kana design godhee galfadheera. Questionnaire dha kun yes and no raan guuttatu kunoo bifa kanaan akkuma yeroo darbee isiniin jedhe table-itti jijjiiree fideera. Yes and no raan guuttatu jechuudha. Yes and no raan guutu eenyutu respondent keenya jechuudha. Kan respondent keenya kan gaafa nuti raabsineef kuni bifa kanaan guutanii nu kennu jechuudha. Amma gaasitti wanti hubatamuu qabu warroota ICT adopt godhantu filannoo kana kennu. Warri adopt goone garuu filannoo kana nu kennanii jechuudha. No raan guutanii bahu akka jirutti. Warroonni kaan garuu filannoo kana keessaati jechuudha. Tariitii ICT adopt godheera immoo smartphone qaba, computer qaba, internet mana qaba. Garuu internet sana maaliif oolchaa jira, computer sana maaliif oolchaa jira kan jedhu ilaallachuu. Smartphone sana maaliif oolchaa jira, business isaa keessaa kan jedhu asitti analysis isaa geggeessuun dirqama waan ta'eef kanaaf gaafannoo kun kan dhiyaatan. Kanaaf maal jenna jechuudha. Have you adopted online shopping kan jedhu guuteera. Online banking jenneetu guunnachuudha. Banking isintu design godhata kana. And transaction jira. Online banking transaction transfer isa naaf gara waan ta'eef isaa booda kana maaliin guutame kuni yesendoora waan inde zero inde waanidha waan ta'eef numerikiidha. Ishee kana kanumaan dhiisna wirjira mama kafa isheen kun maaliif nu fayyaddi kutaa darbee keessatti isiniin ibsine isheen kun maaliif nu fayyaddi as keessatti seelii kana keessatti karakterii meeqa barreessina qubee meeqa barreessina walumaa gala kanaaf baay'ee biti waan ta'eef kana 4-5 nu godhanne ammaani kan manni default gashuun dhiisee bira darbee isin garuu 3-4-5 godhachuu dandeessu wali buusuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf jenderee fudhannee ilaalle tokkittiidha waan ta'eef lama jennee gaachuudha. Lama wanni tokkodha. Yoo immoo tariitii value asitti meelii fi meeliin gashina ta'e fi meelii keessa qubee 4tu jira waan ta'eef 4 jennee guunnaa jechuudha. Isheen kuni decimal place booda lakkoofsa booda tuqaa meeqa jiraachuu qabdiidha. 0 namni as keessatti waan fayyadamne hin qabnu waan ta'eef wantoota tuqaan ibsinu as keessa jiraatanii decimal place kaa'uun barbaachisaadha. Decimal place 2-3 gochuun barbaachisaadha. Waan amma as keessatti ammoo naatti variableen koo tuqaan kan ibsamuu qabu waan ta'eef kana 0 galcheef hin darbaa jechuudha. Amma asitti kan goonu maalidha? Online banking variablee keenya sana kan nu ibsudha asitti kan barreessinu online yookaan questionnaire keenya barreessina online banking and the transaction kanaan guutattu jechuudha. Gaafannoon taanu maalidha? Have you adopted online communication with clients or customers? Communication era kun online communication online laanu dida agartani spacing fudhatu iddoon kun hubadha. Kanaaf jedhanii kan inni waan hin geenatti kenna. Communication yoo jedhenga kanas numerikiidhaan hin guutaa decimal place isaa naan barbaachisutti anaaree online an ibsadha jechuudha. Asitti space naa eeyyama waan ta'eef barreeffachuu hin danda'a. Online communication with customers. Bifa kanaan guutuu dandeessu itti fufuu dandeenya. Kanaafii sin guuttadha yeroo booda nan guutaa kanarraa yeroo keenya gubuun gaarii biti waan ta'eef bifa kanaan erga guuttattanii booda waan naaf yoo jiraate ishee kana isinitti himee keessaa ba'a. Ishee kana filannoo kennaafi amma fakkeenyaaf yeessan noora waan ta'eef 0 noora yeroo baay'een sila isinitti himeera nala hypothesis 0 waan ta'eef waaniin alternative waan ta'eef yeessanna bifa kanaan
value masitti buunaa jechuudha 0 no jenna 1 yesenna anneen kan duwwaa dhiisuu dandeessu akkuma jirutti default dhiisuu dandeessu kana fakkaata bifa kanaan variable keenya questionnaire keenya irratti design goone as galfanneera amma kan deemnu maal jechuudha waan namichi filate galchuudha jechuudha waan namichi filate galchuudha amma kan deemnu amma deebina duubatti amma gaa'ee salanna jechuudha amma salanna addana dhufna jechuudha amma salanna ishee kana dhufna jechuudha amma kana fidneerra kana keessaa baane questionnaire keenya hunduma isaa bifa kanaan design goone questionnaire 20 qabna wote 20 galfanna bifa kanaani variable irratti generate goona jechuudha variable irraa generate goona variable isheen jennu ishuma kana jechuudha eenyurratti dhufe questionnaire kanarraa dhufe jechuudha questionnaire kanarraa dhufe kanaaf kanarraati design godhattu isaa booda erga kanaan bifa kanaan design goone galchinee booda eessa dhufna jechuudha ishee kana dhufna gaama data view kana dhufna jechuudha data view kana qotta no na booda galchuudha jechuudha filannoo namichaa galchuudha barumsi keenya guyyaa irraa kana fakkaata kutaattaanu keessatti akkaataa kamiin data galchinaa kan jedhu kan waliin laallu ta'a namoonni fuula YouTube kiyyaa faaraa taatan fuula YouTube kiyyaa subscribe tuun godhin akka baanin isinin jedha kan miseensa taatan immoo like share gochuun dagatiin isinin jecha hanga kutaattaan wal agarutti nagannaa tura.